Fayyadummaa hawaasaa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuusaa biiroon daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaa beekse. Walgeettiin daandii naannichaa kiiloomeetira 51 ture gara kiiloomeetira 63 ol guddachuusaa biirichi beekse. Sagantaa gumii balballoomii biiroon kominikeeshinii Oromiyaa qopheessu irratti kan argaman hoogganaa itti aanaan biiroo daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaa Injiinar Caalaa Abdii akka dubbatanitti biirichi fayyadummaa hawaasaa mirkaneessuuf qaamolee garaagaraa waliin xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhan. Walgeettiin daandii naannichaa waggaa 8 dura kiiloomeetira 51 ture bara jijjiiramaa kana keessa gara kiiloomeetira 63 ol guddachuu danda'eera jedhan. Kana dura waggoottan 10 darban kana keessa yookaan waggoottan 8 darban kana keessa naannoo kiiloomeetira 51 irraa kaaneetu ammarra naannoo kiiloomeetira 63 irra ga'ee jira jechuudha. Ijaarsi daandii. Kun immoo maal fidaa? Deemsa miillaa bonaa ganna ga'u sa'aatii fudhatu giddu galeessaan daqiiqaa 46tti. Gadi buusuudhaaf jechuudha. Tajaajiltoota akka fakkeenyaaf fayyaa naannoo adda addaa deemuudhaaf daqiiqaa 46tti gadi buusuuf kan hojjetamaa jiru ta'uu isaa kaasuu barbaada. Rakkoo suphaa daandii bakkee garaagaraatti mul'atu furuuf kan hojjetu ta'uu ibsanii yeroo hafe keessatti xumuruuf xiyyeeffannoon kan hojjetan ta'uu Daayireektar Qindeessaa Bulchiinsa Qabeenya Daandii Biirichaa Injiinar Nugusee Kabbadaa ibsaniiru. Daandileen godinoota biraa amma Ilubaaboor keessa jirus kaatuma kanaan kanneen godinoota biraa keessa jiranis kanneen hanga ammaatitti suphaan isaanii dhaqqabamin yeroo itti aanutti ammallee aga waxabajjii 30titti yeroo qabna waan ta'eef yeroo kana keessatti kan itti deemaa jirru ta'uu sagantaa qabannee fi kan itti deemaa jirru ta'uu kanneen immoo sagantaa bara kanaa keessa hin jirre keessumattuu kan sagantaa waliin gahinsa daandii baadiyaatiin hojjetamanii suphaa hin argatin yeroo gara fuula duraatitti sagantaa fandii naannoo Oromiyaa kanaan kan deebii argatan ta'aa deemu jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan hamma danda'ameen dhaqqabummaa keenya saffisni keenya dabalaatuma deemaa jira jechuudha. Rakkooleewwan kana furuudhaaf immoo hamma danda'ameen dhaqqabummaa kana furuudhaaf waan bal'aatu hojjetamaa ture. Keessumattuu baroota jijjiiramaatii as 2010 kana as yoo fudhanne maashinaroota hojii suphaa kanaaf oolan hedduun bitamuu danda'aniiru jechuudha. Gama mootummaatiinis gama biirootiinis hojiilee babal'aa baay'eetu hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf gaafiin uummataa bal'aan kun karaa kanaas deebi'aa deema jechuudha. Kanneen biraa immoo karaa fandii daandii naannoo kanaan kan deebi'aa deemu ta'uu jechuudha. Gama maashinariitiin yoo fudhanne bara kana fakkeenyaaf baruma kana qofa jechuudha. Maashina 20 maashinaroota gurguddaa 20 dameeleedhaaf bitamee raabsameera jechuudha. Bara 2017 maashinarii 20 maashina guguddaan bitamee dameeleedhaaf raabsameera jechuudha. Yeroo yerootti tattaaffiin biiroon keenyas taasisaa jiru deeggarsi mootummaanis nuuf taasisaa jiru bal'aadha. Rakkoolee uummataa kana yeroo yerootti akkanumatti jalaalaa furaa kan deemaa jirru ta'uun ibsuu barbaada. Rakkoo kontiraataatiin wal qabatee jiru karaa seeraatiin hiikuu irratti xiyyeeffatanii kan hojjetan ta'uu ibsanii daandiin qabeenya hawaasa maraa waan ta'eef hawaasni hundi kunuunsuun bulfachuu qaba jedhan Injiinar Caalaan. Biiroon keenya irra guddaa isaa dhimma bulchiinsa kontiraataatiin wal qabatee hojii guddaa hojjetaa jira. Kontiraata gaafa bulchinu gaafa sirnaan geggeessinu rakkoo kontiraaktara fudhatee badee kana jedhu hin jiru. Hojimaata seeraa keessatti ilaalamaa deema. Waliigaltee bulchina. Gaafa waliigaltee sirriitti bulchinu immoo advaansii fudhatee badee ka jedhu hin jiru. Dhimma seeraa ta'a. Namni kun seeratti dhiyaata hin gaafatamaa hin deebisa. Qabeenyi mootummaa tokko baduu hin danda'u jechuudha. So kanaafuu bulchiinsa kontiraataa irratti sirriitti gaafa hojjetaa deemu wantooti kun salphataa deemu. Kan xiyyeeffannoo godhatee biiroon keenya bulchiinsa kontiraataa haala lafa qabachuu danda'uun sadarkaa hundatti caasaa keenya hundaa biratti akka inni lafa qabachuu danda'uuf irratti hojjetaa jira kan jedhu kaasu. Daandiin qabeenya hawaasaati. Daandiin akkuma isin ilaaltan bu'uuraalee misoomaa hunda dursee kan qaqqabuu qabudha. Wanti hundiyyuu kan raawwatu daandiidhaani. Diinagdee tumsuudhaafis illee utubaadha. So gama daandiitiin wal qabatee daandiin kan kiyya jedhee namni hundiyyuu abbummaadhaan kan gama isaatti fudhatee kunuunsuu qaba, eeguu qaba. Warri jaarsisus immoo daandiin qabeenya guddaa uummataa ta'uu beekee qulqullina barbaachisaa fi sadarkaa isaa eeggatee tajaajila barbaachisaa akka kennuuf tumsa gama isaatiin barbaachisu hundayyuu raawwachuu qaba kan jedhu kaasan dhumarra.